Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkamin nagaa fayyaa jirtu Oromooti jeqa qaali. Warra biyya alaa teessanii biyya keessa teessanii nu daawwatan marti keessanuu nageenya keenya kan jaalallaa isin haadha qabu jecha ara gaafiif deebii ajaa'ibaa tokko qabannee isiniif dhufnee jirra. Nu waliin turtii gaarii. Jalqaba irratti gaafiin keenya kan jalqaba sooshaal miidiyaa jechuun maal jechuudha? Sooshaal miidiyaa daawaa keessatti gaheen inni qabu hoo maalii? خنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله جل كبرتي رحمة الجماعة خنجرتي بوفنة إيجلنا سوشيال ميديا جتو ما جتو سوشيال ميديا دعوة كيسة تجيهن إنك أبو مالي يجي بولي سداي سوشيال ميديا منشدوتاتي في سوشيال ميديا والنجرو يرد لهم غراغرم ما نساني مالي social media jechuun qabxii jirtu social media jechuun qabxii namuu maal irratti goona jedhamee irra mari'atamuu qaba qabxii namuutu maal goona jedhee irra mari'achuu qabu adda addatti namuu marii geggeessuu qaba jechuudha waa'ee social media jechuun jedhamu kanarratti akkasuma karaa yuutuubii kanaatiin karaa feesbuukii kanaatiin karaa tiktookii kanaatiin karaa peejii hardimudi warri hordofaa jirtan kanarratti social media jechuun waan gartee dhaamsattiin geessan waan karaa miidiyaa hawaasattiin achi ba'an kana jeetiin deebisa kan akka mataa fayyadu. Maaltu gara yuutubaa si fidee gaafiin keenya kan lammata? Sirrii gaafummaan amma har'aan tana haasa'u jirru ajandaan isiidhaa tokkoffaan tana. Maaltu gara yuutuubii si fidee? Maaltu gara yuutuubii si fidee jechuudha? Maaltu si kaasee waan kanatti? Hayyee tokkoffaa irratti muuziqaatu yuutuubii kana keessa jira. La muuziqaatu as keessa jira. Quraana rabbiitu as keessa jira. Seenaa takkaa yaadada nama tokko tokkiyye nama sheekaati nama jabaa wayiiti nama nuti qabnu hootuuti ijaaneen isaan. YouTube kana banadhuuti aboo kanatti namni muuziqaa dalagu waan garaagaraa as keessa jira hootuuti YouTube kana dalagii jedhanii itti nayaamanii je hayyee efa san taate YouTube kana kadalaytu taate dhuftee dalaguu qabdaa jedhanii itti murteessan hayyee jeeqee banate dhaqee tamma nama saayibaa tokkoon innummaan kun imma dhaamsi isaan jedhaniin sun keessa gabbu'ee ka'ee deemee saayibadha saayiba isaatiin dhaqee aboo kana yuutuubii kana banannee waliin dalayna akkam jettaa jeen isaa jeen masheeka kanaa jeen hayyee efa san taate aboo amilee si caphaati yuutuubii kanarra dhaginii jeen maaliif amilee na cabxii jeen gaafate ummanni achirra jiru sun ummatuma muuziqaa jaalatu ummata tapha jaalatu la ummata fedhiin isaanii waa uma kanaati akkamitti anachi dhaqee amilee na caburra Quraana Rabbii dubbadhee darajaan Quraana Rabbii yuutuubii keessa gabbuurra irraafuu na wayyaa jeen irraafuu na wayyaa jeen hafe kanarratti imma maal jee deebisee mana isheeni sun ani iddoo seenaatii takkaa'u yeroo sarchi godhan abalu Hassan Adamaa ta'uu fakkeenyaaf abalu jedhanii yuutuubii yeroo sarchi godhan keessan na godhan seenaan xiyyaa achinaan ta'e suwi iddoo kuusaa seenaa xiyyaa naan taatu jeen naalaaluu dhiisi iddoo seenaa kuusaa xiyyaa naan taatu jeen Digalee deebisaa inni deebisee bila sanirraaniin kee yuutuubii hojjechuu seenee je anis akkasuma jechuu barbaadetti maaliif jennaan muuziqaa achi keessa jira quraana rabbiitu jira ani akka mataa kiyya seenaa maalii yuutuubii keessaa qaba hayyaduun bakka tana dhufe jechuu kiyyaan akka mataa kiyyatti la galatoomii obboleessa keenya ololli yuutuuba dura deemu maalii jedha gaafiin sadaffaadha sirri waan bareedu ajaa'ibaa waan gaafatte qabxiin tun qabxii namni qalbii qabu laaluu qabu namni qalbii keessaa qabu akka rabbiin warra gallallaa mutafakkirtoota jee warra yaaduutu waa adda baafata jee rabbiin akka qabxiin namni yaadu sammuu keessa qabatee itti yaadu ololli yuutuubii dura deemu jalqaba maal seen jaan qarshii irraa dalagatuu deema sabskraayibii ittiin heddummeeffataa waan akkanaaf seen jaan beekamtii ittiin argatuu faadha waan akkanaaf seen jaan ani kan amma kamiin jaan wayii yaade seenaa ta'a gowwaa tokkotu jala osuma haasawaa jiranitti faayidaan gurraa maali jedhanii gaafatan faayidaan gurraa manzaraa irra kaatu dhaji laalame gowwummaa isaa dhalaanoo jennaan faroora faatti kaatu mee hayyee amma beeku faayidaa gurraa irraa
tuni ni unjiru fa akhira faayidaa digalee gurra ittiin dhaga'uudha kallattiin jechuun dhiiseeti mandaraa fa'a maayikii fa'aatti fannifachuudha jawaan sabana kana dhufte meela maali akkana jechuun digalee maaliif yaada kana kaaftee jechuun keenoo jalqaba yuutuubiidhaan maallaqa argachuu jechuun laffaatii meeqa laffaatee ka achi geessu ka bakka san geessu laffaatii dhibbaan lakkaa'amu laffaateeti deebitee yuutuubii isa irraa maallaqa argatullee argatu akkamittiin sii fakkeessi waan sanni beeytan faayidaa gurraata jenne dangatte karraa dhumaatii jechuu barbaadeetti wanni sun as keessatti kan jiru san namni keenya akkasitti hubata akkasitti hubatuun qabdanii jechuun barbaada. Galatoomii barbaachisummaan sooshaal miidiyaa maalii? Barbaachisummaan sooshaal miidiyaa reefuun tana gaafii jalqaba irra kaafnee turre ni jalqabne malee hin dubbanne. Barbaachisummaan sooshaal miidiyaadha tokkoffaa dhaamsattiin geessu kallattiidhaan la yeroo ammaa kana dur ulamaa ingilizii nama qaraateetti alhamdulillahi rabbil aalamiin yeroo jedhan alhamdu rabbii gartee aalama sadeeniiti la galanni haa ga'u faaruun kan saati jedhan duraan amma immoo aalamni afurte digale aalamni afran aalamul onlaayinii jedhanii amma booda tana dhufu digale kunkaama mogaame tana booda kabiroolleen dhufuu mala kanarratti barbaachisummaan sooshaal miidiyaadha kaayyoo maallaqa ittiin kafalachuu miti digale wanni sooshaal miidiyaa fayyadamaniif sammuu ittiin guddifachuu sadaffaa irratti hawaasaa bakka tana jira digale hawaasaa bakka tana jira namni rabbii fi hawaasa walitti geessuu barbaadu goda hawaasni seene mana jala seenuu qaba digale bakka tana namaa jira namaa as dhufee as taa'u jira kanaaf dhufnee as teenyaa jechuu barbaadeetti akkasin nu hubatu qaban. Waan bareeda yoo ulamaan qilleensa irraa buute miidhaan inni fidu maalii jedha. Gaafii bareedduu ajaa'ibaati. Gaafii ajandaa godhatamee sirri keessa gallatamuu qabudha. Ulamaan yoo qilleensa irraa buute miidhaan isin fiddu maalii? Ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam akkana jedha. Ilmiin xiqqaachuun, beekumsi xiqqaachuun, wallaalli baay'achuun alaamuma qiyaamaa sanii achirraa uumamaa jeetu yaadaa waan akkuma ergamaan Rabbii jeetan. Yoo ulamaan achirraa kan buute ulamaan ta'e yoo guddifamuu baate namni waa'ee diin hin deemu namni afaan Oromoo guddisu namni saba kee guddisu yoo asirraa dhabame laal. Dhabame rakkoo uumaa jeetiin fudhata. Ammas fakkeenyaaf amma yoo diin tuqame shokketuun dhuftee irraa dubbatte waa'ee kanarraa ol baanii deebisaa irraa dubbatan akkana diin keenya tuquun hin taane diin keenya akkanaan jedhaniiti bareedumni diin keenyaa nu ibsan. Hawaasni immoo waan kana deebi'eeti jalaa barachaa deema. Hawaasni asirra jiru. Barnoota irraa argachaa deema. Diin kana waan kanarraa barnoota argachaa jira jechuudha. Walumaa galatti aalamni kun aalama dorgommiiti. Wanni asirra dhumneef. Aalamni ammaa. Dorgommiis ni ta'a jechuu barbaadeetti keessatti. Waan bareeda. Aalamni kun aalama dorgommiiti. Sooshaal miidiyaa ulamaa cimsuu jechuun diin rabbii cimsuu jechuudha. Kan akkanaan fudhuudha. Sooshaal miidiyaa nama afaan Oromootiin dubbatu nama waan khayrii dubbatu cimsuu jechuun afaan kee cimsuus ta'a. Afaan keetis cimsuu ta'a. Kanaaf namni waa beeku namni wayiin beekatu namni beekumsa qabu dhufee sooshaal miidiyaa irraa gahee isaa baachuu qabaan jedhan akka mataa fayyadu. Dhugaadha. Akkuma inni gahee isaa beetti isinillee baachuu qabdanidha amma deebisaanii. Bahadhaan isin jedhanillee garaagarummaan teekinooloojii ammaa fi hadur maal fakkaataa? Garaagarummaan teekinooloojii ammaa fi hadur fakkeenya tokkoon seetu. Dura amma namni gaafa OMN jalqaba gisee OMN dhufu TVdhaan daawwataa ture. Feesbuukii irratti hedduu inni isin hidhanne achiraan hin dhufne. Namni waliin yaa'ee dimaa guurratee gargaraan bootaa qabatee eeggata OMN san. Akkasuma reediyoo nama qabus dur reediyoo fagoodhatti barbaadan jedhanii seenaa reediyoo tana hedduu illee dhaqqabnee namni gandaa gaafa nani if bare kana numa qaballe. Hayinan dhaqqabe waa'ee TV sooshaal miidiyaa fakkeenyaa godhannu. Amma TV'n dur namni lafee dhaqeera. Sooshaal miidiyaan amma ha bakka hirriibaan nu jala dhaqe. Sii galee bakka raftutti jawwaala kee fudhatteeti OMN haa ta'u BBC haa ta'u wooma fedheewu achirra dhufee sii dhufa. Achirra dhuftee laala. Garaagarummaan isaa walirra bal'aadhaan jaala. Amma hadur bakka hirriibaan jiru. La guddachuu sooshaal miidiyaati kun wanni as keessa dubbatu. Haduri bakka namni taa'utti televiziyoona dhageeffatu. Televiziyoonummaan garaagarummaa qaba. Hadur xiqqaadha mara. Ka ammaa kuni darajaa walirra qaba. Hatta
kabultuusii jechuudha waan as keessaa qabdu waan jawwaala irraa qabdu itti bandee achirra laala. Aduu hin danda'amu jechuudha. Haadhaan itti qayyisee gabbaatee irratti tolchitee irra maarree gootee addaati galay. Kun amma akkasii masumaatti dhooyiteeti. Kan ammaa kun bal'atee. Zanaa fataa jettee asirraa dhageeffataa deemta. Kana garaagarummaan sooshaal miidiyaa bakka hirribaan nu jala galee jechuudha walumaa galatti sooshaal miidiyaan ammaa. Kana. Carraa sooshaal miidiyaa kan ammaa kanatti fayyadamtee Oromoon wal fayyadaa jirti moo hin jirtu gaafiin sirri carraa sooshaal miidiyaa ammaa kanatti yoo kayaannu taate sooshaal miidiyaa kanarratti Oromoo wal fayyadaa hin jirtu. Siifini sooshaal miidiyaan Oromoo jechuun uummanni keenya walumaa galatti maraataa jechuudha. Waan namni fayyaa qabu hojjeturra waan maraataan hojjeturra irra fardeessa namni keenya. Waan maraataan hojjetu uummanni keenya guutumaan maraataadha jedhee mul'ata. Maali jennaan yoo ni hina jettees hundaa maraataadha kan gootare yoo la keenyarra ka'an baafedha waan isaaniirra ka'an baa irra fardeessa. Maaliif garuu kun? Nani bee waan kanaa kun namni waa Oromoon tun gaafa jalqabaatan illee baay'eetullee baattu namni dur hojjetaa jiru asirrallee hojjetu majjidha irrallee dur hojjetu jira Oromoon takkaa onlaayinii irraa dhabamtee hin beektu xiqqaattullee garuu amma akka jirtuutu achirra jira. Akka jirtuutu akka achirra jirti faayidaan garuu isii walii buusaa jiru faayidaan isii sooshaal miidiyaa irraa buufataa jiru walumaa galatti faayidaa sooshaal miidiyaa itti fayyadamaa jira malee isaan sooshaal miidiyaa fayyadamaa hin jiranii an akkasitti hubata akka mataa fayyada. Oromoon hafiidhiisi kan baatuun jaalatti jenna. Keenya kana duuba maaltu rakkinni Oromoo teenya tana fayyachisuu maali duuba maal jedhama. Waan ani wanni akkanaa kun gaaf tokko Ahmad Ibrooshee janii beekne nama muuziqaa sirbu akkasii sibuu wanni isin dalaydan kun isiniin kun beekamtii isin qabdanii beekamtii isin qabdanii wanni isin dalaydanillee hin mul'attu maalii jennaan jalqaba nuu gabroome nutuu gabrummaadha qabna afaan keenyallee akkami bilisoomaa wanni nuti hojjennu akkami mul'atti anaa gabrummaa jala jira wanni kiyya mul'atuu diddee jechuu barbaadee ta'an akka mataa fayyadu. Kanaa jechuu deebisaan kana. Oromoon sooshaal miidiyaa ammaa kanatti fayyadamaa jirti moo hin jirtu siin jedha. Oromoon sooshaal miidiyaa fayyadamaa jirti. Garuu akkuma reefu siiqaadha. Sooshaal miidiyaa fayyadamaa jirti malee wal fayyadaa hin jirtu. Oromoon jechuudha. Oromoon wal fayyadaa hin jirtu. Akka asirra jirtuun walirra duulu asirra ta'e irra guddaan. Irra guddaan asii walirra duulu irra ta'e malee wanni isii wal fayyadu asirra ta'e hin jiru. Faayidaan isii walirra duuluudha wal fayyadu osoo hin ta'e jechuudha. Wal fayyadu osoo hin taane walirra duulu wanni kaayyoo. Maali amma meelaan namni akka Oromoo as gubbaa jiru yeroo ammaa kana. TikTok haa ta'u, Facebook haa ta'u, YouTube haa ta'u namni baay'inaan jiru kan amma argaa jiru baay'inaan Oromoodha. Oromoodha asirratti. Garuu maaliif faayidaa kana walii dhabuun kun barbaachisaadha moo? Barbaachisaa miti. Kuni amma fakkeenya waan takkan sii godha. Oromoo haa ta'u akka dur osoo warri biyya keessaa hin jiru waa'ee onlaayiniitii fi kana quban qaban. Oromoon ammoo biyya alaa jirtu sani onlaayinii quba qabdi garuu immoo ittiin fayyadamti. Sabakaa hidhuun ooltu nama fi hin fayyadu. Bakka khayriitiin hin dhaabbattu. Fayyaddu alagaa. Fayyaddu alagaa fayyadaa jiru. Alagaa waan khayrii hin taane bakki isaan itti baay'atan maraataa bira jiranii jechuu barbaadetti immoo walumaa galatti. Kanaa jechuudha. Mudannoo sooshaal miidiyaa kanarratti qabdu ni jira. Jalqaba irratti hoggaa wallaalummaarraa bakka sana ga'e sana fakkaata. Mudannoon achirra qabdu yoo jira. Gidduuratti wallaalummaarraa bakka sana ga'e jedha. Ani beekumsa hin qabulleedha. Nama beekumsa qabu miti. Wanni ani haasa'ullee wanni ani asirra geggeessullee gooman namarraa dhagee. Maali? Namni waa dhageeffatu wayii hubataa waa dhageeffateetiin asirra dhufee waan takka illee taatu hagan rabbiin alaaffise takkan ummata kiyya biraan gahaa jeetiin asirra dhufe. Malee beekumsa qabaadheetiin miti. Malee wanni sooshaal miidiyaa irratti wanni na mudate hedduu durirraa qabee feesbuuk illee ni banadha. Maali tiktook illee ni banadha garuu koodii isaan bira. Rakkoon irraanfachaa turte jechuudha. Rakkoo irraanfachaa ture. Manoonni keenya olii guddaan iimeela waan jedhamu hin beeku. Ani immoo iimeela wanni na mudate rakkoon an feesbuukii jijjiiraa oolu feesbuukii shammuu jaan banatee kan biyya tana dhufu. Garuu wanni na itti feesbuukii jijjiiraa oolu
koodiin beeku imeelan beeku. Rakkoo mudannoo kana faana. Mudannoo nan qabu kana sooshaal miidiyaa irratti jechuun wanni gaa sooshaal miidiyaa irratti akkaataa itti fayyadamaa bara na mudate gara fuulduraatti itti deebina akkaataa jechuun itti banamiinsaa sooshaal miidiyaa kanarratti mudannoo tanaan qaba jechuu barbaada. Kanaan qaba jechuu kanuma. Hayyee kanumaan xumurra gaafiif deebii irraan tanaa. Channel kanaaf yoo haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jaa obboleeyyan kiyya. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.